Ayyee. Asii jaarsa hiikee fi jaarsa maarree godheen hin jirtu amma. Aloo. Oh, salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aya. Keessa. Oh. Baga rabbiin gaa qornan akhiraa keessa rabbiin walumaanuu nun geeti ramadaana. Wallahi alhamdulillah. Wallahi khurnan kana ya rabbi khurnan kana nu ficcisiisi yaa bo. Rabbi nu haa ficcisiisu. Yaa wallahi tidaabbannee tarkaana rabbii kolol bichaare rabbii boo jira zaman agar keessa jira balaan itti qashaalte. Wallahi akkas kun ogartee barate. Gaafiidhaan qaba gaafii lamaan qabu. Aya lameen. Gaafii lamaan halalli si dhiyeesseen ture. Aya. Gaafiin tun takka waa'ee maatii takka ammoo waa'ee tasbiidhaa tasbii dha'uu. Ayyee. Lamaan kanarraa tan waa'ee jimaata irratti gaafadha. Gaafii gartee waa'ee jimaata gartee kalee maayii irratti gaafatte san gaafii bareedduudha. Gaafii tana yeroo hedduu deebisuu turre. Wanni jiru ulamaa'iin Yemen irraayis biyya irraayis Suudii irraayis yeroo hedduu irraa dubbatan waa'ee gartee jimaa kana. Ulamaa'iin Yemen irraa warri gartee qaxa'an haraami jechi lafa kaa'e Muqbil ibnu Haadil Waadii yoo beeytee aalima guddaa gartee biyya Yemani muhaddis Muqbil ibnu Haadil Waadii jaaniin rahimahullah muhaddisul Yemen jaaniin muhaddisa gartee allaama Yemanii inni waan jeen qaxa'an Yemen jimaan nu bira jira jimaan haraamii jeedite sigalee ulamaa'iin biraarraa Sheikh Muhammad Nasir Din Albaanii muhaddisu Shaam jaaniin bal Qawseemin muhaddisu duniyaa jeen kitaaba isaa kana yoo garte diimaa kana gartaa diimaa namasitti akeeku jiru kana diimaan gamasachi akeeku kitaaba san keessatti kitaabni sun silsilaa da'iifaa jaaniin hadiisa da'iifa qofaa keessa jira achirratti waan jee baabu tahriimul qaat jeeti fida jimaan haraam ta'uu jee fida waan jee muftiin gartee ibnu baaz duraalleen kasuudii fatwaa godhe haraamummaa isaati jee kullu muskirin haraam jee achi jalatti hadiisan jalatti fide walqaatu haraamun jee fide sigalee warrika Useymiin ibnu baazis haraami jaaniin ulamaa'iin gariin lakki inni kun waa haraamii miti gidee qamaanees gartee quraana ni qaraana salaatas ni salaanna je'ee warra didee jira sigaloo jiraami Yemanuma keessaa warri ulamaa'ii Yeman keessaa jechuuta garii umaan qabu gartee zikriitti godhu jirra quraana qara'u jirra ibaadaatti godhu jirra je'ee warra didee jira ulamaa'in biyya teenyaa irraayis ulamaa'in biyya teenyaatis akkuma gartee gariin cal jettee gariin jimaas kan tuyne firraanuma usan sigalee duuba gaafiin jimaatun gaafii hedduu gartee khilaafa guddaa qabdu khilaafa guddaa harma keessatti argee beektaa ulamaan giseen gaafillee teeti ulamoota keenya gurguddollee giseen hordofuudha akka darasaa dibannee bakka hin geenye ulamoota keenya giseen hordofu sagalee ol fuudh jimaa kana akka biyya sagalee ol fuudh hajjiidhaan dhufan namni sagalee ol fuudh jimaa kana hajjiin dhufan ummanni keenyaa beektaa jimaa kana gurguranii erga jimaan kun haraamti akkamitti hajjiin waan alaal irraa kan taasisa hajjiin akkamitti dhufuu ni dandeenii jajaamuun nu kaayisseene kana wajjiinuu ulamoota keenya gurguddaa yeroon gaafatu warran akka nuura ludarraa dabarsu yeroon gaafii dhiyeessuuf jimaa fi shiishaa fi sijjaararraa fagaadhaadhaa wanni kun haraami waan jedhamu maxxansan isaanis harmarraa dawwalee ulamoota keenya gurguddoo ulamoota keenya kan argirra dawwalee yeroon gaafadhu ulamoonni keenya gurguddaan akka argetti gaa walumaanuu akkuma beeynutti millee qamoo baatan dalaganii jimaan kun itti galaa jira baay'inni jimaadha
kanarraa waan kana qamaan teenya kunis ilmi kaaqabdu waan kana keessa kilaafa guddaa jira barba kanarratti yaaddoo guddoo hawal kilaafiidhaa jira bakka kanatti dannu ba'uudhaaf jechuudha. Beeyt halal laal wanni tun amma beekumsa jabaa feeti. Maaliif immoo fakkeenyaa jimaan akka warri gartee jimaan kun hamaadha hammeenya isaarraa dubbatan warri gartee hammeenya isaarraa dubbatan fakkeenyaa jimaa amma nuti gartee halaalii haraamii waan kana hedduutti gartee seenu hin dandeenye haa ta'u immoo warri gartee fakkeenyaa jimaa qabamuun yeroo isaanii warra jimaa fixu salaata masgiidan dheyne takka qataa'eetuma za'a 24 jimaa nyaatu salaatan salaatu dalagaan dalagatu qaraatiin qara'u jimaa nyaatee gartee rakkoo qaba sigalee horii harkaa fixa masruufa ijoolleen kan waa hedduu 5 daruuriyaatiin lafa kaayanii gartee ulamaa'ii warri gartee inni kun khatara hamaadha jedhan akkasitti irraa lafa kaayan garuu dargaggeessa hedduus yeroo sirraa nyaachuu jira jimaan jechuu akka malee kanaafuu dubbiin isaa hedduu gartee dubbii ulfaattu ulamaa'iin gartee warri ifa baasee gartee haraami jeesni jira warri gartee umaan qabuus jee jira tanaafuu namni illeen gartee dhama'iinsa hiiraa gartee dhama'iinsa keessa jira jechuu akkas akkasumatti tijaaraa dukaan waan jedhan tijaaraa waan jedhan kana ta'e guutumattu isiin sun khilaafa keessa waan jirtu jecha gaa kanumaafuu silaa'uu zamana kana gaageetta jaadu nafsee teetiitiif gaa irraatfatee tumarraa oofachuudha malee gaa bakka sanarra khilaafa guddaan waan jiru jechaadha. Maal jette? Kana keessattuu kanumaan barattee bakka irraa geesseetuma gaa kitaab hadiisa rasuulaa kan sunnaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaami kan sayya kana hordoftee barbaaduudhaan nama barbaachisa bakka kanatti. Akkas akkas maaliif amma fakkeenyaa Sheekh Bakrii Sabaloodha Sheekh Bakrii Sabaloo rabbi rahmataa godhuu fi aalima guddaa hayyuudhallee jimaan tuqinii karaab subiraa fagaadhu sagaallan immoo re'eedha kan nyaatu baalaa jee wanni isaa irratti irraa dubbate walaloo shiirii isaa irratti naam sigale waan tana niin dhageettu hinaan yaadatte Sheekh Alii Shuunee gartee bikka jiru rabbi nageette haa ta'u waan kana gartee wanni isaa irratti irraa dubbate sagalee isaatiin shiirii wanni isaa san irraa dubbate akkas gaafiin akkitaan waa'ee tasbiidha'uu irraa tasbiidha'uu sana tasbiirratti istikafaara dhaawaa deemuun akkami hadiisni tasbii kana namoonni tokko bidaadha jaa hadiisni tasbii akka jiru da'iifa warri gariin gartee munkara da'iifa hadiisni gartee tasbii akkas harkumaan lakkaawaa jee rasuula islaame jazakallah khaira tillee dheerateen jira gaafii ta'an addanaa subatis baratoonni amma dandeenyu jala yaanee hordofnee barachuun nurra dirqama akkas hordoftoota amantii islaamaatiin jajjabaannee qurnan boodaa kan akka ittiin qo'innu arjumaanuu salaamu alaikum guutummaan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Yusuf Hello? Hello? Assalamu alaikum.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تنجر ما تداني تنجافنا دبي ما تكنا مو دبي سكاي. أيه. وهاي وما صوماتي. أيه. إن شاء الله ربي جزاكني هذه وتكفى صلاة بودرة صلاة إيجا صلاة كإن بودرة دعائي كدهچuu akkami صلاة إيجا صلاة صلاة شنم بودا غرتي دعائي أركف وتي كدهچuu باندا yeroo hundattuu ka Jumaa ta'etti yookaan salaata kan ta'etti yookaan salaatee geesseen booda salaata harka rabbiin dalqabee kana. Ka masgidatti imaamni ummataaf harka ol qabee ummanni booda aamin jedhu eega salaata fixatan booda. Laa isaanii miti akkuma kiyya salaatanii eega salaatee geesse harka rabbiin jala qabee faas du'aayii godha keenya Jumaa yeroo hundaayyuu gidee kaalillee. Ayyee. إسين أكمي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا يا رب سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله أي عبد الرحمن خليل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا صلاة الراوي بعد ذكري قد فادعوا الله ننجرت سيقاله أسيمين قافتن رحمه الله أسيمين قافتني إيقان صلاة في تدبودا هركول فورين كرد دائنان كرد توجين آية أنا دليفت فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله دعائين يروتم جرتي التايات قراته رسول الله صلوات بوفته دعائي فيتن فلت آتي قرد داجي رسول الله صلوات ربي السلام عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جنة رت دعائي قرد ربنا صلاة قيدت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعائي فيت خدته إيجاسي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إيجا تبودا ذكري قدو قف أكس اتقرتي وفي حديثني تقول لينو خقرتي إيجا صلاة في التنبودا أركول فودا دعائي قدا جونا قرر إمو صلاة علت أركول فودتي دعائي تقول شو جنديس ما شاء الله ما شاء الله أما اللي واي مثلها ررت يا إنه كأجت نتبي فرنجي جرا مثلها تنقبلني تنقبل تفكير فرا وقبض سنة مية كم واي مثلها مصلحة ما جته من تابر رسالة نتانا بيتي مالي فرا قبض كن سلاتشون دمو جا مال جسوي دقي من تافا قرتي كا وني بانتا سجاجة رسالة بانتا سجاجة بانتا سجاجة رسالة نتانا يا مال قبضي كابا كعبة قبضي مسجد تقبض جرا تكعبة قبض جرا والله تكابا قبضتنا ولا واتبدك ايش تكن تكابا قبضتنا علماء الرادبت اليوتنا علماء الرادبت جرتي رادنا انتو جاني غوان علماء تنيا انتو جاني الرادبتني تكابا قبض صلاة ابو غاري ايوه تكابا قبض مالي مسجد قبض صلاة الناكم مسجد ما عادي خنامتي مسجد ما عادي كان تكابا دون مسجد مفكين مسجد الرقم ترجل أكسي سنوما كابا انتو جاني كما كابا سني سنمادو تون أمو وهاي للوكيتي وهاي للوكي كان رتي أسي أما أدون قويا رجيزة ساعتي كودا سدي ديجدم يويتي كودا ديجدم في دقيقة صدمت اللوكانا أدون تون أمو وقال نقدلا لغا قويا مقادا بيتني نرويج جلتات نرويج متي عن جرمان جرا جرمان أيه
wallahi yoo aduun gadi dhaaltu guyyama kana bakka mucaa hiriyaa kiyyaa tokkotti jira sagantaan baheetana tanuma lulluqanna yennan aboo aduun kunoo bakka feete argaa jira jedheeni tashuu yoo seeni guyyaa sanis Akkami waa'ee aduu kanarratti sa'aatii isa Jarman aduu zaamee qaseenti. Jarman aduu zaamee qaseenti. Jarman aduu zaamee qaseenti. Sa'aatii digdamaa fi daqiiqa ammaa fi digdamaa fi daqiiqa soddomatti akka seenaa jirtu. Adodumaan gana 21tti 20 seenaa jirti. Egaa gizuma isiin seente san furuu qabdan. Wayita isiin seente furuu qabdan. Kasagantaa isaan baasanii kun aduun ni jirti. Waan takka laal amma waan kana anarra sheekotii Jarman jirtu osoo gaafatte. Ka Jarman jiru amma waraqaa nuu baasan waraqaa baan argee jira waraqaa Turkiin baafte jechuudha. Qalbii namaatu tashwiisha godhata kaasila guyyaa maruutu akkana jirtu jedhu sana. Sheekonni keenya ni jiraa miti isaan gaafadhu isaanit dawwalee isaan dubbis. Ayaa. ما شاء الله أي هنا وانا أستاذ وانا قوتن والله كلامك إنسان كيسا أخافيت خربان تبيي تجري أنو فيكيا ما يتي ما جد قابتو كواي نكاح عدتا نمناتي ياسا وي كنين نانجتني ربي الرحمة إساني أقول نمنوي نمشيكا وي تهندوين دقي فتح أيه والله إساني بالله دعائي قراني إساني اللي بينا روح خلت دعاني رب رحمة أقول في والله غلطة كيس إساني اللي دعائي قراني تي نما شيكات علماء ما شاء الله إساني اللي دعائي قراني تي إساني اللي دعائي قراني تي كتنسيان إسان ولي بيتني إسان غرفون ربي بيمني ربي جنة أنا كان قابل أرقاني تي نافذ دعائي قراني أكذب أمو آدمنات يتنا واني سنغوتني إتنان تنغلا جرفي abbaa irratti dhiqu abbaa irra ulfaatti akka isin abbaa irratti ulfaanne waan isin abbaa ulfaattuun kun sirrii miti jedhaani rabbiin biratti illee nama biratti illee ulfaata abbaa keetitti hin ulfaatini isin na bira jirti kun wadaa dubbatu. Ayyee. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa. Nagaa alhamdulillah kan fayyaa keessani. Masha Allah alhamdulillah nagaa qabdanii mi. Alhamdulillah nagaa. Akkam re. Ayyee sheeka kuni xiqqoo online irratti dubbachuu waan hin barbaanne karaa jalaatiin isin gaafadha yeroo lafa. Taate ayyee. Ayyee isin irratti illee deebirreessitee jirra kaa. Taate abshir inshallah uma abshir. Ayyee inshallah isin du'aa manaa godha. Aya inshallah rabbi sina milka isu abshir inshallah. Ayyee galatoo. Ayyee. Rabbiin isin waliin haa jiraatu. Amin. Keenya inshallah rabbiin guyyaa qiyaamaa wannu haa gadisu bakka takka. Amin. Jazakumulahaa khairan. Ayyee. Laka lu. Ambisi tu kau dura. Assalamu alaikum. Live is Biraa Jiruu cofi. Live is Abdurrahman. Assalamu alaikum. Live is Biraa Jiruu cofi. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam Ustaz? Nagaa fayyaa. Nagaa. Nagaa alhamdulillah. Gaafii gaafatu barbaada. Gaafadhu. Ustaz beeka dalagaa ubaraa kana galee beeka dalagaa amma nyaata maras nama geessan kan. Ayyee. Dalagaa amma nyaata manatti geessan sana waan jarri geessan hin beeku bakka geenan tokko nyaata haraamatu keessa jira harkarroo booyyee keessa jiraachuun balaa hin beeknu garuu. Ayyee. Waan kana fuudhuu malee fuudhee abdi geessu malee waan kana keessa jira waan kana nyaata kanaatu jiru nyaatumaan kennanii reesturaantii irraa illee fuudhee abbaa bira geessu. Beektaa makiinaa ubartana dilibaa gartee nyaata olii gad wanni masgiida dhiqu jiran maashina masgiida tokko iyyuu jira masgiida keessa dhiqu jiran saniif duba wanni jiru
Kayya. yoo wayta gartee nyaata kana olii gad deliver wayta gootan yoo foon booyyee qabaate yoo waan haraam qabaate dhorga shari'atti dhorga wataawanu alal birri wattaqwa waan haraam gartee food waan haraam gartee meeqa ibsa nuwaan kana raambee nuka laal maal seete beektaa yoo raambeen ammoo inni kun deliver goota waan kana keessa yeroo hedduu gartee wanni hin jiraate maal jettaan foon booyyee waan haraam waan paakdi ta'e gartee ka shari'aan dhorkite yoo jiraate laazima jira ammaas yeroo takka tokko hin jiraanne yeroo biraan ni jira ka foon booyyee fedhuu jira ka waan adda addaa fedhuu jira kanaafuu waan kana numa jira hin dhabamu jechuu keessaa hin dhabamu numa jira kanaafuu beektaa namni kun akhiraa tanaafis yaaduu gaarii mallee inni gartee namni kun gartee waan haraamirraa wali qabu faayidaa takkan qabu kanaafuu gartee yoo wanni kun akkas ka ta'u taate irraa fagaatee rabbiin dalagaa biraanii kannaafi gubar isaatiin makiinaa isaatiin waan biraa dalagachuutu irra caalaa akkasi abba amma duniyaa amma laakiraa dubbiin akkasuma ay amma mallee ka waa'ee Amazon kana amma dalagaa Amazon dalagaa turreedha dalagaa tokko paartaanii dalagaa taa'ee paartaanii amma Amazon kanallee dalagaa beekta dalagaa Amazon kana jechuun waan paak goonaa waan piis goonaa waan soo godhanii waan kan godhan hin beeknu waan tokko fakkeenyaa fi ashagamee dhufaa garuu yeroo sistema faa keessaa biraa wanni kun qaama saalaa dubartii faa jira qaama saalaa dhiiraa faa jira asii paak goonaa wanni kun akkam ta'u farshoo faa jira farshoo jira qaama saalaa dubartii faa jira ka gartee dhiiraa jira ka paakdi gootanii gartee paakdi gootanii maal gootan ne ergitanii yaa paak goonaa ammallee piikitti ni goona wanni kun roobootitti fidaadee taa roobootitti deemanii maashina fidaa Allah dubbiin biyya faranjiitun taragaa beektaa namuun roobootitti deemaa roobootii kana keessaan waan fakkeenyaaf waan safarkoon akka jira piik goota fakkeenyaaf fuutee namatti ergita jechuudha yookaan ammoo ni lakkoofsaa yookaan ammoo paak godhanii wanni kun kan dammi tuqani achi keessa wanni kana gartee laazima jira wanni farshoonis akkasumatti qaamni saalaa dubartii ka dhiiraatis akkasuma jira egaa ka laastikaa ka gurguramu guuteen kun amma waan kana gartee achuma keessa dalaydanii jechuu wanni kun ni jira achi keessa Amazon ma keessa laga waggaa afur dalagamma akkichi keessa hin dalagin waan akkanaa keessa hin dalagin ayye wallahi ayye kaga kena dalaga biraa barbaadne furaama ta biraa barbaadadda wallahi dalaga biya faranji kana ina dagu biraa dinjiro yiba qaama والله ربي سني عيرو تبراتي والله إفلاقه وأقاري متي والله خبومتك قبري سنتا دنيا أنتم فايدان قبضوا أكمل نقول جرتي الزمن الآخري والله ربي سناقر قارو تبرا ربي سني عيرو إن شاء الله إن شاء الله تلقائي وراء ربي سنعمل كيس ربي سنعمل كيس إن شاء الله أي يا رب نستري السلام عليكم السلام عليكم لكي وان جيجو جروبر قام سالا خدبرتي بقديراتي بخمنا فرشونس باق دتاته نغرغرانغا اسم بيتني دن ودو بيتني كم بين باغورتني ورغا جايبا قبدني رسي وري كومنتي ايه السلام عليكم الو ini dah Gafi ini nggak betul deh, Gafi dah mantap. Segala ulfur itu ber. Gafi wahai nggak facuk tuh, Gafi dah mantap aja. Gafar dah ya. Gafi ini jalan apa? Ani dukup seta onne sih? Dukup seta onne ti aye. Bara yang kada insomnia, yosan hospital itu jatuh kol kadang nara jerat, Aye.
kan bara inggaddaa san immoo amma ji'a kun seenuun duratti ji'a tokko ni jiraamti isa yeroo kan sooma jedheeti yeroo ani soomuuf ka'utti yookaan yeroo ani qophaa'ee soomni kun seenuuf jiini lama hafutti yeroo ani qadaa yeroo duraan irra jiru san deebisuuf soomni ammaa kun seenuuf jiini lama hafu ayyee na dhukkubee mallee deebi'ee haya yaa ana rabbi qadaa deebisuu hedduu rabbi si haa fayyisu ayyee amiin amiin achi booda na dhukkubee ammallee na dhukkubee ana qadaa deebisuu hedduu ramadaani kun immoo seene irratti ayyee qadaa amma narra jiru san akkamitti baasuu danda'a amma gartee dhukkubni kee kun numa fayyitaa mire inshallah rabbi suma fayyisa onne amma kana maayete amma kana soomutti jira amma kana sooma jira Masha kun Allah. qadaa kun narra ta'etti jira Alhamdulillah. Alhamdulillah. soomuu baasuu danda'a alhamdulillah rabbi si haa fayyisu kaammaa eega soomanu jiraatte rabbi si haa fayyisu du'aayi sii goona ka duraanii gizee garte kan amma fixiiti gizee kana fitte jidduutti gartee ji'a tokkichaasan soomanu dandeessa inshallah ni soomantee ofirraa baafta ayaa hayyee rabbi si haa fayyisu dhukku onne jechuun tabaa miti rabbi sirraa fuudhu inshallah rabbi si haa fayyisu obboleessa keenya inshallah amiin amiin abshir gaafii lammaffaa ayyee qarshii fakkeenyaaf waa'ee zakaa kanarratti ayyee fakkeenyaaf namni kun yookaan aniin kun qarshii ji'a kan fudhadhu yoo ta'e damoo beektu ayyee waggaa har'aa 100 lafaa qabaadhee qarshiin sun waggaan tokko itti deebi'ee alo kuma dhibba lafaa qabda ayyee kumni dhibbii kun amata irra naanna'e fakkeenya kasimi amata hedduu irra naanna'aa jiru kana immoo birrii amata kana dalage ka ji'a 12 kana yookaan immoo birrii biraa fuudhee irratti osoo dabale birrii san irratti birrii 100 san kuma 50 jechuudha. kuma dhibba san irratti ta kuma dhibba taaman irra naanneessanii baatii ja'a fi sadii keessatti kuma 50 harkatte irratti dabalte kasimi ayyee gaaf kana qarshii kanarra wali qabee baatamoo 100 san qofarraa baata kuma dhibbaa aman irra naannee qofarraa baafta kuma 50 baatii sadii keessatti baatii afur keessatti baatii ja'a keessatti harkattee irra idaate san irraan baaftu kanuma aman irra naannee san baafta ayyee galatoomaa inshallah abshir rabbi si haa fayyisu immoo du'aayi godhadhu inshallah gizee soomana furuu deemtu akka rabbi sirraa fuudhu gartee rabbi kadhadhu inshallah yaa amiin amiin du'aayi naa godhatin sirritti rabbi sirraa fuudhu rabbi si haa fayyisu inshallah السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شنور لقي فيا نجا كم فيا فيا الحمد لله يالله يالله انقذ الدنيا ربي نسيس سجاوسكي غافي كما أيه غافي انكبو غري سومن علاتي غري وسومنات أيه أيه خياتك قواسيت وجند لينا أيه تدراتي وجند لينا خيان امانتي انكبو انما سومنو فانا اركيدي ها amata de yero de tuwa jindala gujjata almak gafatwa amanti tanatis aya osumaju di takhesa khiya kun amanti tana kabatu fede aye ama asma ju somanu kun sene mo suma bakka wo makano suma somanu kun sene somanu timbra sene suma daleno aye akkasitti amma guyyaa weekend as sabtii fi alada indala ganin guyyaa tina guyyaa dalagat deebine
an islaameetiin jiraanaan je haya ma akkamitti islaamootee jenna silkii baneetiin naan je viidiyoo tokko na dhageesse Instagram irraa ayye Instagram irraa asuma akkana dhaggeeffatu viidiyoo sana afaan biyyaan jiru tanaani garuu shaadaan laa ilaaha illallaa tana jalaa beete ayye viidiyoon sawwanni jiru yoo waan kana jette ati islaamoo teeja iyyaan san osuma keessan hordofu jalaa akka islaamee fi akka islaameen nagaafatte dhufee amma guyyaa isinaa san bakka dalagate ayye video tanan kun dhaggeeffadeetiin jalaa amma islaamu moo islaamaa miti naan islaamoo fedhe ayye abo islaamoo teejen bakka hangana jette video amma akka video taate garuu beene ati islaamoo amma guututti illee islaamoo baatte CV gaafadhaan jeen ay amma karaa gabaabaa waan gootu dubbii video tidisi karaa gabaabaa amma ati waan gootu Rasulillah salawatu rabbi salamu alayhi sahabanis ummanni muslimatis nama islaama ufede yo khagarte nama muslimat dhaqani sitate anatate abba fedechu ulama'i tate ustadota tate sheekoti tate nama garte din tate itti dhaqe shahada qabachis ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu yakasi qabachise shahada qabsifte shahada fasartaf ربي مالي ربي إبران جرو كجبر موسى قفا أنا وجنم تكون جبرنا نبي الله عيسى نيس رسولني صلوات ربي السلام عليه أنبياء ربي تي إرجم توت ربي تي هنجنا أفان كايت شهادة قبسيسي تعرفي تجي تن ما تنفكت لما فا أيه amas takka soomana kana keessa amma anuu qabsiise soomana kana keessa yoo qabatte dirqama soomana kanarraa ammarraa eegaluu qaba moo semana dhufurraa eegaluu qaba eenyu baat kiyyaan amma amantii qabate kun kiyyaan amantii qabate yoo za'aa jaatti islaamawee za'aa jaarraa kaasee wulii soomanatti fufu dhageesse yeruma salraa moo hayyaa yoo ganama za'aa sadiitti shahaadaa qabsiifte sa'aa hanga hafe wulii soomanu qaba guyyaa tokkicha achi booda soomana itti fufa yoo za'aa saddeetitti shahaadaa qabsiifte za'aa saddeetirraa eegalee ilaa galgala gartee si hojii soomanatti fufa amma ila kunoo torbaa nageenya ila guyyaa saniyan hin gaafanne malli numaan jaan ila guyyaa sanii bakka kiyyaa hin soomanna amma qadaa kafalee jechuudha moo amma gaafeeta video dubbi video tanan beenu nuti shahaadaa qabsiisi soomani jiin tanuma isaa tanuma iya taatuu qofa qaba taatuu waan harkarra katabatan tana wanni gartee kanatti kaan leenca firkataba kaan jawwee firra kataba harkaa fi mormarratti amma inni jawwee sanii gaalaa fi yesuus irra katabee jira masqalaa fi yesuusii fi gaalaa fi kanaarra jira akkasii ayyee akka wanti sun taatuun sun gosa lama jira taayisaa tanamarraa hin baan akkamiin godaanaan rakkoon qabu jiin salaati jiin waliin salaati jiin umaati miti hin baatu wanni tini taduma ayyee kiyyaa kun guddaadha beektee haadha guddaadha ammaan tana warri biyya tanaa kun hin muratu beektee alsuma qola firraan muru nama guddaanni qola firraan nama guddaadha nama guddaadha ammaan tana dubaan na dhukkubdi nama guddaadha akka islaamaan ni muratanii ani muradhu hin muradhuu naan jee aboo attanaas murteessuun danda'u mee gaafattee sitti deebi'anumaan jaan memma waan gootu haa islaamu amma islaameysiti amma gartee murattu malee islaamummaan seentu yoo jettee amma achumaan kutaa amma islaameysiti islaamummaa qabatu gizeen itti qo dhaabbatee gizee imaanni gasseene
مريتان ها مريتان إن شاء الله ربي ألافس ربي نو لافساف ربي نو لافساف شهادة قب إن سيسي شاء الله جزاك الله شهادة قب سيسي أما مرتب لين تو يتيني ماس أجمانو غربران وركاوتا أما وانغو تغرتي شهادة قب سيفتي سومنا تفو بيتيني ونتي فوتو نرجل تتغرتي أدى ومت إني قرأت تيسو ساتاتو تابا فري آتاتو صلاة ثاني صلاة سيقال صلاة ثاني فوفا قول أمو سوتا كذي کرتے تو کوڑا بتے کرتے ایمانی کذي کسے نے ابو گاونے تم کولا کدا نہ مرملیں تا تو یتے سوتا کرتے مرو قبض جانی یتے تو علماء اس گافن نے یتے تو کو ایمان کرتے تخدنا اکسیت کرتے انشاءاللہ رامورنا اگما گیسری رامورنی تاتي خلاص ان شاء الله اي ان شاء الله غلط ہو جزاك الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ترى تو كواف تو كبيتا شهادة قبسي سوداف فرنجي ولي كبي غرغدا تنا اسلامو قبدني جنايني اسلامو يناجان ولا سيد الرامور يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذك نجفتني. نجافيا الحمد لله أستاذ شيخ قاسين كبا. أيه قاسين في سنتل كبا صلاة صوفية مثلا نجتشورا. أوه أيه هنجتم ما جت هنجتم مراتي جلبكين صلاة فجر يمو سلاني واجب جتشورا. آية hanga salamata baafannut tullu kateenna uljalan cabsinu moo akkam ustaada kuma jara erruma teenna moo صلاة صبي باندامي صلاة صبي تيمي صلاة صبي باندامي صلاة صبي دا خركا لميني سن لغتي أفتيتي تاخيتي نرتيسا ميلا خمرغاني دابتا إرتيسا خغرتي جلا خوشيسن صلاة مغربا خسدي عصري إشاي زوري ورخنا خميلا كان صدفار أتايات الأمر الرتي أجد برستي تاخيتي لفقيسو أما سيقالي ناقل ترتي أستاذ قافين برا أمتويو أيه qarshii kuma dhibba tokko baankii Itoophiyaatiin qaba. أيه Isii sun jechuudha amma waggaa lamarra naannoftee isin jirti. Isii waggaa lamarra naannoftee tana sadaffaa seenutti hin jirti amma ramadaana kana waan waggaa sadii tana irraa baasamu akkamitti irraa baasa? Irraa baase waan waggaa sadii irraa baase kitaaba fuudhi. Kanasitti ammoo tuyyuu ittiin dalagan fakkeenyaaf kaasitti ammoo tuyyuu fi kiyyaa itti dalagu irraan baasu maal dalayda fakkeenyaaf amma qarshii takka yommuun dalagu jechuudha baatii yeroo dalagu isiisan yookaan jamaadhaan ijoollee shamarran jamaadhaan haa ta'u bakka tokkotti qabnee akkasitti birrii sun yookaan hoggaatti 10,000 yookaan 20,000 jechuudha riyaala Suudii. Isin tun ammoo tuyyuu waggaan irra naannofne garuu iyyuu waggaa gahuutti deemaa jirti. Akkam isin cufaa bakka takka wali qaba? Nuti nama kudha takkaa tanaan baatiidhaan walii kennina. Namni ji'a 11 keessa nama tokko fudhata jechuudha. Ayyee meeqatu akkasuma ta'us? Isin tun baatii 11 keessatti nama tokkotti fudhata akkamitti tanarraa baasamu akkamiin godha? Isin nama meeqaa wali qabdan? Nama 11dhaan. Nam 11 nam 11 riyaala 10 ka wali qabdan? Nama 11 nuti qarshii riyaala Suudii 1,500 walitti qabna. Ji'a meeqatti wali qabdan? Ji'a 11 nama tokko jechuun ji'aan kennatu walii nu nama 11 waan taane baatii 11tti fidna jechuudha qobiitan. Baatii 11tti fixxan. Baatii 11 fixxan riyaala 11 fudhattan baatii 11tti.
Akkuma saddeet akkas ta'a. Kuma kudha saddeetta baatii kudha takka jechuun amanni gisee irra ga'ee maallaqa Itoophiyaa meeqa ta'a? Maallaqa Itoophiyaa 200 ta'a. Kudha takkatti akkas ta'ame baatii kudha takkatti 200 yoo ta'e amata gisee baatii 12 ta'e irraa baaftan gaazaqaa. Khobatti kheedit baatii kudha takka khobatti kheedit 200 akkasiimi. Akkas irraa baafta gisee amanni irra ga'e naannawee irraa baafta. Okay, inshallah jazakumulahaa khairan. Ustaz gaafin biraata tanaan alaa tan ramadaanaan alaa tan dhimma dhuunfaatiyaa gaafadhuun danda'ama? Maal jette? Gaafii ramadaanaan alaa jechuudha. Dhimma dhuunfaa kiyyaa gaafachuun danda'a? Dhimma dhuunfaa keetii waa'ee jaarsaa waan kana yoo ta'e hin gaafattu. Ayyee ustaz. Salmaan wal qabatte jechuudha. Dhimma dhuunfaa kiyyaati garuu dhimma isaa osoo hin taane. Egaa dhimma kee gisee ta'u yookaan akkanatti firraa eegsisuu fedhaa kana qaadii dhaquu fedhaa kana wayyaattaa hin. Lakka akkasii miti. Gaafadhu mi'a. Amma fakkeenyaaf ana abbaan manaa kiyya jechuudha inni mashaallah nama gaariidha xiqqoo anatti ho'a qaba beektanii ustaaza. Kanaaf yeroo tokko yeroo aarii ni lola'ani. Yeroo an lolu garuu yoo inni na jalaan dubbatu. Aarii tiyyasaniif wayirra natti qabama. Gisee ati aartee inni calje numa abbaa manaa kaa ajaa'ibaati. Gisee ati aartu inni usuusan sirri. Hin dubbatu inni dubbatu yeroo aaree namni numa aaraa uumaatiif namni numa aaraa gisee loluu kiyyasaniif ammoo yoonti narra jiru siraa. Waa takka lakke lolteetuma numaan arrabsin malee arrabsitee gartee onni hin jiin malee yoo loltee onni jette. Dubbiin jaarsaa jaartii waluma lolanii waluma onni jaanii rakkoon qabu inshaAllah. Aarteetuma waan biraan dubbate. Jazakumulahaa khairan. Ayyee inshaAllah. Kopheetti kaayanii deemnaan. Salaamu alaikum. Halo. Kalsi sangan nih, Pak. Oh. Ikan halo. Lapolian. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lagi apa ya? Ini tentang aku tak tahu Ustaz. Lee gutak Amma namni haala jireenyaa keessatti gutak kanaafs nama kiristooliin jiraadhaan. Gutak kanaafs keessatti ni dhufe gutak kanaafs. Okay. Apa yang salah?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aye. Oke Ustaz, apa Debisa nih? Gafi ini kamu nama toko nama Kristana wali mana Keessa jiraataa turre? Aye. Namni kun yeroo gargaarsa masgiida maal jennee waliin gargaara. Aye. Akkami gargaarsi isaa kun irraa ni geeffama moo hin geeffamu? Namni tokko maal jennee irraa fuuna jedha, nu garuu irrumaa fuuna akkan. Irraan fuudhina olii masgiidaaf irraan fuudhina. Masgiidaaf irraan fuudhina. Kaafirri masgiida gartee ijaaruus hin danda'u, maallaqa kaafiraa masgiidaan hin ijaaran. Amma namummaan sun gaafa tokko akkuma namni irrumaa fuudhaa turreenu inni illeen gaafa ho'i biyya akkana bataskaana ijaaraa jiranii nu gargaaraa jedhee jennaanin namni osoma irratti wal mormu birrii guuraniif namni kun agartee kaayoo jiruuf jireenya waliin jira. Gaafa inni kenna akkam goona jedhanii hin kennineef wanti sun akkami maatee tana kuno laal kuno inni kophaasa inni kophaasa maallaqa isin hojii guuza seeneeti isin cufarraa charchiidhaaf isinirraa guure waaza akbar musiiba dilii guddoo maasiyaa guddoo tarraamtuu tana badduun jechuudha. Charchiif maallaqa kannu jechuudha. Sigalee akbar darajaa gartee islaamummaa keessa. Namni kun nama yeroo masani wanti kun akka hin taane namni achitti walii jedhan jira garuu nama kan nu bu'aa wayii yookaan akka kennaatitti akka sadaqaatitti nu laakka hama jennee osoo hin taane gargaarsuma jireenya waliin jiran jedhanii kenna namni yeroo masani. Hin ta'u charchiif gartee beeta kiristaanaaf cabaa sumurii takka kannuun haraam laa yajuus abadan laabidiin arra booda isallee gartee wanni masgiidaafiin kan najee irraan fuudhina. Ayyee gaafira ammoo amma fakkeenya waa'ee Iisaa kanarratti namichi yeroo baay'ee ni haasofna. Waa'ee Nabiyyullah Iisaa. Iisaa kanatti Iisaan ni saqqalame akkana jedhee akkana ta'ee ka'ee gisee yeroo inni nuun jedhu nu silaa ka beeynuun nabi Iisaa ergamaadhaan beeyna. Ayyee. Nuti isa saqqalee gaafiin jedhu nutti kaasa inni kan muslima ta'ee ka ergamaa ta'e warri isa saqqale eenyu muslima moo kiristaanaa yoo kiristaana ta'e kiristaanni akkamitti saqqalamuu isaa saniifiyyuu jedhee saqqalame jedhaa gaafii jedhu nuuf kaase wanti kun akkami. Nabiyyullah Iisaan mee radeebi eenyu saqqale Kadhachuu fete gaafiin ammata gaafiin ta'e Nabiyyullah Iisaa eenyu fanniseedha kiristaanni yoo fannise akkami kiristaanni isa fannisaa khafannise Yahudaan duraan dursee Nabiyyullah Iisaatti namantu nabiyyii ta'uutti namantu ilma rabbii ta'uus itti namantu rabbi ta'uus itti namantu Yahudaan Nabiyyullah Iisaa ilma zinaati yettiin na'uuzu billah ilma zinaati yettiin muslimni immoo ilma gartee Maryamii immoo inni ergamaa rabbiiti muslimni kazzaan ortodoksii fi kaatolikii fi gartee peenteen ilma rabbiiti yookaan rabbi amma gartee garaagarummaa Yahudaa fi Nasaraan adda qabdu garaagarummaa guddoo Yahudaan Nabiyyullah Iisaa ilma rabbiin jettuun rabbiillee itti rabbii ta'uu namantu ilma rabbii ta'uu namantu ilma zinaati jaaniin
digala ergama rabbi ta'ulle tina mana nisa yo feran immo inni wara bani israiliti ergame bani israiliti ergame nabi isa isra bani israil irra inni khaysa fanni suf garte tatafi gode yahuda immo rabbin walakin shubbiha lahum je rabbin ittifaqaysine nabi isa faqatu nabi isa ulfune ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya jen sirafi zaidin of sifura ibrat je rabbi subhanahu wa ta'ala nabi isa len ine wada abatenna wada abatachu wada amlakenna wada amlakachu argallau tifaligunyalachu ataganyunyim je dubate jira bikaranda kunam to garte na barbadani na gartan garabba gara rabbi khiyadin de maje babila khayr jira garani de beni bekhan okay kanafu waluma galatti ka jechun rabbi kana isa sakalu kana ratti ka wanna jira yahuda da wala muslima miti muslima miti يهودا اوكي استاذ غلطهم ايه ماشي ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانور نقرأ فيها كابتن بشيكا ايه كابتن كو معلومة فمن الرأي كابتن كوسي لما تومنا سومو كنتنا تجنن فترة ترونتا nama maal jette nama soomanu kan sagadan sagadu kakkaata sagadan sagadu argine garuu soomana mon sooma waan tatatti nama gartee salaanne ka soomanu hee fatta fataroo bininta isa fursiisuu ni ta'a jechuudha la ofi fataroo bin ofi fe namni soomanu namni sagadu fataroo bin inni sooma garuu sagadu ati bira furu akkasi ati isa bira daytee furu beeytaa wanni jiru namni muslimaa tokko nama salaatu namni salaata yoo dhiise maaltu hafe abbaa wanni takka nafne beekan salaata dhiisee soomanuun waa takka faayidaan qabu naman salaanne nama ibaadaan qabne namni mana isaati illee waan godhu qabu karaa gabaabaa salaatu sheeka yeroo namni salaatu kun yeroo namni gaafa bidhaa deemu inni gara biraa deema akkas nama akkasii ni maal nama faxarsiisa kun maal eesh faayidaan waa takka salaata waan isarra jiru guddaa hunda leeyne maal nama nyaachisa ayyee sheeka galatoo ayyee sheeka gaaffii biraa immoo gaaffii tokkoon dabaladha ayyee biyya arabaa keessatti sagada wayii bas halkan wayii deemee sagada kana qiblaa maleen sagade kaabaarra garagaleeni sagada ishaa'idhaa fi subii kaabaarra garagaleen kibbatti sagade nan deeme qara wayii deeme fooqa wayii yaabdini achitti sagarri naan galle qiblaa garagaleen kaabaatti sagade ishaadhaa fi subii garuu zuuritti argeen sirreeffadhe nama gaafattee gidee sagattu san nama gaafattee immoo ati gartee gamanuma jetteeti tattaaffii gootee salaatte naa deebisi nama gaafattee qiblaan gara biyattee biituun biyya islaamaati biyyeetti jirtu namni na biraan jiru kan gaafatu nan qabu wala sanatti biitii jirtu biyya islaamaati namni nam tokko si biraan jiru ati qiblaan gamanuma jetteeti salaatte ishaa'ii akkasiimi إشاعي في سوبي ثلاثة إشاعي في مغربا لا إشاعي في سوبي إشاعي في سوبي إيجا إشاعي في سوبي ثلاثة بودا سوبي بودا خرق بلا انتهينا قرت أكاك بلا انتهينا رجيتين سرّي فادة أنا بودا سلاني خيسايا أو تقرتي قبلان قبان نما قابتو الأبدي قبلا ولا التي قبانا تاون والتي كي صلاة سلاني خيسايا ودومو صلاة جرت سيركاتو كو صلاة أبو قبلان قمنا سي قمنا صلاة قمنا ديبي يو جان فوراني قمس ديبي تا صلاة تشمان توفت أكس
la naum dina arge yun jiru sheeka wallahi din sagade saati kanatti namina arge salaan ne keessa boodammoo namnis na sirreesse ani simmo arge man sirreeffadde bakka salaan ne keessa ya kaza qibla wale salaat ay sheeka galatoma amma gaafi tokkon qaba sheeka aya yeroo sabiyyummaa kooti sheeka namicha kan miidhamaa wayitu jira namicha bas ijji isaan argu jaamaa wayiti aye namicha kana ani sabiyyiidha homaa tokko iyyuu hin beeku fuudhee olii gadi deemaa ture harkiseen olii gadi deemaa ture waa kana kadhata bas namatu gargaara nama irraa taatuun fuudhee olii gadi deemuu basi sheeka antaatti sanatti waa tokko hin beeku namichi suni waan kadhate argatu kanarraa homa tokko naa kennaanni namichi bal'aadha janqabu siitu olii gad deeman ati gaafas illee daa'ima xiqqaadha waan harkatu kanarraa namtichi TPC kan waa'ee sii kan naa kenna bas ani fi inteessuti maali hin jedhu fudheeman bakka homa tokko karameellaa ittiin hin bitadhaa bas naanees homa tokko ittiin hin bitadhaa malee maallaqa fedhemmoo anumatu fuudhee malee maallaqa isaa duraan tuytu wantaa duraan tuqu garuu isumaas sii kanna fedhinnaa isaatiin malee ati naa kanniis hin jettuun garuu namichi kun immoo bakka bulee deemutti fi wajjinis bakkee buleedhuma nasiif achi deema bakka inni kadhatu hin geessa bakka bulee deemutti yoonni maallaqa buuses fuudhee sittan kennaa gaafa itti kennuu dhiyeessi maallaquma tokko xiqqoo yoonni lafa buuses fuudhee mawwee hin bitadhaa wajjiniin nyaata waa hin bitu sana itti immoo ni mukeetiin hin biteedhe guddoo yoo buuse ni deebistaaf xiqqoo yoo buuse immoo karameellumaan bitatta akkasimi ayyee akkati sheeka umriin ta'e gamta kan isaati gaafa kanaaf dediin maaltu narra jira jedheetani kan namicha sana umriin ta'e gamta kan isaati gaafas ala sana sheeka waa tokko hin beeku bas waa tokko hin beeku bas umriin kun mallee kana sana waan takkasiif kunakkiidha waan akkasii kana tasuma iyyuu hin barre sheeka erga nuuf baree gaabbee waan takkasii amatuma 15 gadi mire amatuma 15 gadi taataa mire ijoollee si umaan beektu ayyee isaas si kannaa bikkimma gartee silaa onni jettu maallaqa gartee gurguddaa silaa kiishaa guurte dubbii badduudha isaa ija hin qabne kiishaa illee gartee maallaqa guddaan tuytu yoo inni maallaqa darbe faa guddaa yoo darbe inni kannitaaf xiqqaa yoo darbe immoo shilingi takkaa fi kana karameellaa afaan bitatta akkasimi akkasi atis ijoollee umaan beektu hedduu gargaartee nama ija hin qabne maaruufa bareeda galee daleeyde tagartee shilingii qarshi shilingii faa tagartee shilingii Itoophiyaa tagartee lafa buutu faa niira afur faa sanfoo waan karameellaa faa bitatta gaatii sumaan beeytu inshallah rabbiin irra siif dabra inshallah umaatiif rabbi waliin waan nuun waa deessu akkasi allahu alam inshallah inshallah sheekh galatooma bina dheeradha ayye galatooma laki bo hattu da minini hattu sila khije sena hattu Assalamu alaikum Assalamu alaikum Alaikum salam Deha awo abdi jalala kam naga Dibra alhamdulillah naga fakabani naga bhaiya majid Gafi amtu fidarati gafu mafate yom fidina di tag magarte tafate sanin fidin gafi fate na revi buda bamte be tagize wae jarsa qatir rago ne chumanu da bamte so gidu bisham buwe tate ayi ati asay arra takatte no zairuga ara takatte dubi jarsa isi dura chufnan isin khalas injirtu aya okay andavi somana wal kapsisu sheekh bayta maal jaan abdi bootolo qaama dikatan qaamni nama bishaan dhugaa soomana cabsaa jaan akkas maammas yooni fi bishaan naam jecho an cufa amma ibsite soomana cabsitii nyaat asrii booda qaama yoo dhiqatte soomana cabaa an cufe yoo liqimste soomana badaa akkasi
ancufa akhi amma ancufa akhi jettee akka tasaa yoo liqimsite amma yoo fi beekaa liqimsite fi amma asrii boodee qaamni namaa bishaan dhugaa yoo qaamatti aya qaba tana gaafin hangarumaame tanarra nu beekee taa'ee aansan inshallah aya tanaan seema duraan dursee asrii booda dhiqattee ganama dhiqattee guyyaa keessa dhiqattee yeroo feete qaama dhiqadhu qaamni banamee gartee bishaan gizee dhiqatan qaamni gartee bishaan qaamni banamee gartee qaama keessa bishaan nama seenaan kijiba wanni kasiin jirtu yeroo feete qaama dhiqadhu san akkas biraa gali ta qaama dhiqachuu fi ta shuwaakkachuu akka tokko talamadaa lakkoon qabu talamadaa ancufa silaahurra walii galle ancufa yoo liqimsitee rakkoon qabu ancufatee walii qabdee yoo feete yoo liqimsitee suma rakkoon qabu aakii dubbii aakii san irra wal dhabdee dhugaa oolamaa'een aakiin keessaa dhuftu san gartee yee gartee gasitti achi dubbu godhee gartee liqimsu san isiin san warani furtijee jira ulamaa irraa immoo hadiisatti nagarre ulamaa irraa warani furtijee jira warran furtu jee jira isiin tun qushaashaa liqimsuunis dhoorkaadhaa jaanii ati eega gartee ulamaa irra wal kilaaftee aakii gizee gartee aakii jee namni firraa tufuu gaariidha liqimsuun hin barbaachisu akkas hadiisatti immoo nagarreen ulamaa wal kilaafe fakkeenyaaf amma sheekha tarawii gizee salaatan akka ishaa'itti afur tarawii meera deebi tarawii gizee salaatan akka ishaa'itti tarawih amma fakkeenyaaf masgiidatti tarawih gizee salaatan lama hello inna gashaka meera deebi ka tarawii gizee salaatan tarawih amma masgiida tarawih lama lamaan salaatan aya namni tokko kophaa gizee salaatu afur salaatuun danda'u afuri akka ishaa'itti odoo salaamatan baafan idandeessa tarawee gartee walit dhaabdee afur maayyira tattayyaatu irraa keessaa baata ni dandeessa tarawee keessa salaatu ni dandeessa salaatu leeyli keessa salaataami rasuula islaami immoo tarawee jechuun bara rahaa afuura fudhachaa gartee salaatta rakaa lama lamaan akkasitti salaate rasuula islaami salaata leeyli afur walit dhaabee keessa salaata tarawee soo feete afura walit dhaabdee salaatu dandeessa sheekh ammas gaafii deengaddas gaafa desan nama hedduu faaxeen hedduun nuti takkumaatu zaaja eegi soomanni seene zaaja salaanneen beeknu asruma gaafiin deengaddas gaafa desan dhageeffatanii zaajaha ummata kana mee atumaan dhaanta dabarsiif faaxee hedduu akkasi jira mana arabaa kana amma ilaaba godhan qaatiraa bulanii subii salaatanii eegirtiisan zaajaan salaatan asriidhaan jennii walirra godhan subhaanallah زوري في أسري ولا جمي ولا يجوا زاجان ما صلاة يجوا كذي زوري صلاة تاني أسري رت ولي صلاة تاني كذي أما فكينيا إرابة قدني وبس دلقا أكم بوتو دلقا بلني إرابة نياتني سبي صلاة تاني يجي جتيسا زاجان خان وراسري أذان أخذ لفاخان أسري أذان كذي لفاخان أنقذ تلفتني مال جامع أسري أذان أسري صلاة تاني درجة ولي صلاة أجيتا كمين أنجانا نبيه جاي وأنا كنام تداون وشيني دعندتا قبري خايفة مرتنا وبشيسن جاني وأنا كنا خنا ميجا لكتي شيني راتني أدبتو جاي شاكا أسمر عندام سكنا نوم دافو أكبرنو تسوده يرو يدو دبرسوت ريبر يرو يدو صلاة غرتي قربان متا خيسة بشيسن سن خقبري سا خيدت أدبا مسن يا جبريل أنا كيف أدومي يا أيه ittiin soomana dura gartee galuun dubbadee jira obboleessa soomana gartee dura wayitee galuu waan kan akka uummanni keenya qabuuf gartee dubbadee jira tanaafuu yaa jibriil maali gurbaan akkana mataa keessa gartee malaayikaan bisheessitu jennaan kuni ka salaata waajiba irraa rafuu jennee irraa dubbannee jira akkas namni gartee zuurii irraayis asrii irraayis subii irraayis rafu saniif qixaata adaba saniif haa qophaa'u akas angas mo dubbiin injirtu akka dubbiin akkuma maraataan jeebar sheekh agartee qajeeltan jannata jallatanii biddajii biraa deemii xiyyaan olini maraataan gartee sheektichaan jeesan oguu dhibba dubbannee jedha
Okay, ama fakkeenya sheekha sareen akka tasaa gororaan tuyte huccuu laazima bishaan nu guutar badii qabdamoo gumata akka jiiftee yoo dhiite akkami irra gaarii. Huccuu dhiqaa nagarree yoo si fuunfatte firraa gartee firraa eeyda yoo huccuu si fuunfatte torba dhiqaa maali hin agarree huccuu ifirrumaa eeyda. Jiifnaan ga'e asam Akkas. Okay, Gafi raduma sheekha dhiifama gaa'e. Gaafii kana amma dura si gaafaddan ture Yamanitti amma dura maallaqa tokko harkadhee horsaa keessaa maallaqa kana maqaa isaatiin sadaqaa baasisan jettee ture. Hayyee namicha agarte. Namicha nagarre amma fakkeenyaaf dheengadda zakaa si gaafannaan qomaa dhibbaa fi afurtamirraa qomaa sadii si beekaa baanaan jettee. Maal jette? Dheengadda gisee si gaafadhu zakaarraa qomaa dhibbaa fi afurtamirraa qomaa sadii fi dhibba sadii moo kanaaf kanaan jette. Dua amma gurbaasan maallaqa biyya teenyaaf qoma akkana ni ta'a maallaqni qoma afurtamii shanan dhibba shan akkanan caalu beekta. Yoon sani maallaqa zakaatiin isa akka bikka sanarraa buusu jeefa malee akkamii walirra dhufaa noon. Wallahi aqlii dhuma qabdaati silaa. Mala ajaa'iba naggaadee malli galeef. Zakaan kopha liqiin inni maallaqni inni sirraa qabu kopha abba. Sigalee? Miskiina afaan qabu deemtaati. Zakaa miskiina kan haqa inni sirraa qabu maallaqa keetirraa lakkaa'u ilaal. Godhi dhab godhi kan akkas. Maallaqa zakaadhaa nama liqii sirraa dhaggeeffadhu. Maallaqa zakaadhaa nama liqii sirraa qabuuf kennu jechuudha. Gabaabdutti haqa namaa agartee onni jedhin jiru. Maallaqni zakaa maallaqa zakaa miskiina barbaaddee kennitu. Maallaqa inni sirraa qabu hisaabdee kuma jaa ta'us fuutee dhab gootee haqa isaa gartee baafta. Akkas maallaqa zakaatiif haqa isaa walitti hin laaqin. Abbaa hedduu. Abshir taate rabbi sun jaalatu. Galatooma hedduu. Keenya galchuudhaaf hin dhumtu carraan nama biraatiif dabarsina inshaallah. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jara keenya gaa amma dadhabe anisi angaafe kana du'aayii godhanneeti inshaallah walit deebine inshaallah baarakallahu fiikum rabbi umrii isin haa dheeressu dhiifama reefu waajaaf gabbee deebi'e akkasi dubbii warri gartee liqii namaa nurraa qaba maallaqa zakaatii achumaan kenninaa akka obboleessa kiyyaa kanatti dubbii kasii yaadina akkas inshaallah galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayat.